keessan Ministeera Daldalaadhaa Waaqayyo barnoota keenya guyyaa har'aa akka nuuf eebbisu akka nutti dubbatu yaada isaa akka nuuf ibsuuf immoo Waaqayyoodhaan hin kadhanna. Qulqulluuf amanamaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa Waaqa barabaraa abdii barabaraa michuu barabaraa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin tolaaf gaarummaa keef arjummaa keef galanni ulfinni baraa hamma baraatti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo ati Waaqa keenyaadha, ati mootii keenyaadha. Wanti ati nuuf hin taane tokko illee hin jiru. Waa'ee kee ibsuudhaaf Waaqayyo jechoon nuti ittiin si ibsu nutti hir'atu gooftaa kan koo hamma nuti waa'ee kee ibsuudhaaf dandeenyuun achiidhaati. Gaarummaan kee arjummaan kee tolli kee hojiin kee eenyummaan kee amma nuti si beeknuun achi. Yeroo hundumaa garuu galatoomi siin jenna. Yeroo hundumaa ulfaadhu siin jenna. Yeroo hundumaa kabajami siin jenna. Kabajni guddaan ulfinni guddaa maqaa keetiif haa ta'u. Waaqayyo du'a barabaraa jalaa gara jireenya barabaraatti waan nu baafteef. Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa gatii kan keenya ofii keetti fudhattee aarsaan nuti baasuu qabnu kaffaluu qabnu ofii keetiif kaffaltee nu immoo aarsaa malee jireenya barabaraa tasuma karaa ayyaana keetiin akka argannu waan gooteef galanni guddaan siif haa ta'u. Kan abbaan keenya nuuf hin goone nuuf gochuus hin danda'u. Hiriyaan keenya lammiin keenya qarshiin keenya beekumsi keenya nuuf hin goone nu gochuus hin danda'u. Kun kan ta'u karaa kee qofaani. Kun kan ta'es karaadhuma kee qofaani. Gaarummaa nuuf gooteef tola nuuf toltee maqaan kee haa ulfaatu. Abbaa koo waa'ee wangeela kee gaafa laallu waa'ee dubbii sagalee kee waa'ee fayyinaa gaafa yaadannu yeroo hundumaayyuu du'a barabaraa jalaa ooluu keenyatu nutti mul'ata. Jireenya argachuu keenyatu nutti mul'ata. Kanaaf galatni guddaan teessoo keerratti siif haa ta'u. Amma yaa Waaqayyo barnoota kana jalqabne irraa gooftaa koo barnoota kutaa tokkoffaa kutaa lammaffaa keessatti Waaqayyo barataa turre keessatti humna keetiin nu jidduutti argamtee karaa barnoota kanaatiinis nutti dubbataa turte. Akkasumas karaa obboleessa kootiin barnoota darbuurratti dabarfattee obboloota koo baay'ee hubachiisaa turteetta. Maqaan kee haa ulfaatu. Ammas Waaqayyo isa galeessaa caala dhoksaa dubbii keetiin nutti mul'isuun nutti dubbachuun nu barsiisuun karaa dhugaa karaa jireenyaa nutti agarsiisuun jaalala keenaaf haa ta'u. Waaqayyo barsiisan dhugaasidha. Yoo ati barsiiste malee yoo ati dubbatte malee inni nuti barsiifnu inni nuti dubbannu nama qulleessuu hin danda'u. Eessanuyyuu nama ga'uu hin danda'u. Dubbiin kee garuu dhugaadha. Jireenya kutubee nama dhaabaa karaa qajeelinaatti nama gaggeessa waan ta'eef ammas dhoksaa dubbii keetii maqaa Yesuus nuuf haa ifu. Dubbiin keenya jireenyaa gara jireenya keenyaa haa dhufu. Karaa dubbii keetiitiin jireenya keenya haaressi. Humni kanaan mormu humni amminaa immoo humna kee humna Waaqa jiraatatiin kan rukutame haa ta'u. Humna kee humna Waaqa jiraatiin kan rukutame haa ta'u. Ergaa darbuu qabu qixaan akka hin dabarsineef humni naan lolu. Obboloonnis ergaa kana qixaan akka hin fudhanneef humni isaan hin lolu. Humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Ayyaanni kee nu wajjiniin haa ta'u. Irreen kee nu wajjin haa ta'u. Baratanii ittiin jiraachuu akka danda'an. Baratanii hojiitti hiikuutiin dhaloota biraa qaqqabuu akka danda'an ati isaan gargaari. Afaan yeroo keenya nu eebbisi. Maqaa Yesuusiin ameen. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Barnoota keenya kutaa lammaffaa keessatti ergamni waldaa kiristaanaa yookaan tajaajilaa Waaqayyoo maali jennee kaasneerra. Ergamni waldaa kiristaanaa gurguddaa sadiitu jira jenneerra. Waldaa kiristaanaa keessatti hojiileen hojjetaman hedduu yoo ta'an illee akka ergamaatti ergamni waliigalaa yookaan ergamni ijoon gurguddaa sadiitu jira. Kanneen kana jalatti garuu waldaan kiristaanaa specific objective kan nuti jennu jira. General objective kan nuti jennu jira. Akka kaayyoo jalqabaatti general mission and a specific mission kan nuti jennu jira jechuudha. Akka ergaa waliigalaatti kan nuti fudhannu jira. Akka ergaa waliigalaatti wantoota sadiidha.
akka specific mission jennee fudhannutti immoo wantoonni hedduu sana jalatti kan hammataman jiru jechuudha. Kanneen keessaa tokko waaqayyoon dhugaa fi hafuuraan yeroo mara waaqeffachuudha jennee ilaalleerraa. Waa'ee waaqeffannaa sirriitti ilaalleerraa. Maalummaa waaqeffannaa maal akka ta'e, waaqeffannaa jechuun maal jechuu akka ta'e, waaqayyoon sababni nuti waaqeffannuuf maaliif akka ta'e kana jalatti ilaalleerraa. Isa lammaffaa jalqabneerraa. Inni lammaffaas wangeela yookaan waamicha waaqayyoo biyya lafaatiin ga'uu jennee ilaalleerra jechuudha. Qabxiin lammaffaa wangeela yookaan waamicha waaqayyoo biyya lafaatiin ga'uu jenneerraa. Isa kanarratti dudubbataa turreedha. Kan nuti barnoota kutaa lammaffaa keessatti goolamne jechuudha. Barnoota kutaa sadaffaa keessatti wangeela jechuun maal jechuudha jenneetti ufumnee barana jenneetti kan nuti dhaabne. Wangeela yookaan afaan Ingiliffaatiin evangelism jechuun maal jechuudha. Isa kana immoo itti fufnee kan nuti waliin barannu ta'a jechuudha guyyaa har'aa. Galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u. Wangeelli aniifati ittiin fayyine, wangeelli anaaf si'iin qaqqabe, tokkoon keenyan qaqqabe, namoonni baay'een aarsaa kan itti ta'anidha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela kana lubbuusaa dabarsee kennee dhiigasaa dhangalaasuni kan ergamootatti dabarsee, ergamoonni baay'eenis itti hidhamanii mormi isaanii kaan isaanii irraa cite kan akka Yohaannis Cuuphaa, kan akka ergamaa Phaawulos mormi isaanii cite. Kan akka Phexros fa'i magaaziidhaan gargar ciccitamanii kukkutamanii kaan baay'een isaanii zayitiidhaan affeelamanii barmeela keessatti baay'een isaanii qotamanii awwaalamanii mataa isaaniirra farda fiigsisaa miilla isaanii konkolaataa fardeenitti hidhanii lafarra harkisaa ibiddaan gubamanii daaraa isaanii biyya keessa facaafamaa baay'een isaanii leencatti bineensa hamaatti kennamanii bineensaan tatarfamanii du'aniiru. Hamaan baay'een irratti ta'eera. Akka salphaatti miti wangeelli kun kan dhufee nu bira ga'e qabsoo baay'eedhaan gatii baay'eedhaan har'a tarii mana tokkoon keenyaa keessatti nun tokkoon keenya biratti xiyyeeffannaa gadaanaan itti laatamuufii danda'a ta'a. Tarii gatii otoo ittiin baasin toluma waan wangeela kana fudhanneef akkasumaan waan amanneef nu fuulduratti gatii guddaa qabaachuu dhiisuu danda'a. Garboonni waaqayyoo baay'een garuu gatii baay'ee itti baasanii abboonni waldaa kiristaanaa ergamoonni jalqabaa early church kan nuti jennu waldaan jalqabaa aarsaa gurguddaa kaffalteeti wangeela kana kan nuun geesse. Har'as obboloota kan koo wangeela kanaaf xiyyeeffannoo kennuu qabna. Wangeela kanaaf harka keenya mirgaa kennuu qabna. Jireenya keenya kennuu qabna. Qarshii keenya kennuu qabna. Lubbuu keenya yeroo keenya waan qabnu hundumaa otoo ittiin waakkatiin wangeela fayyinaa kana qabannee itti jiraachuu qabna qixaan. Warreen dukkana keessa jiraniinis immoo ga'uu qabna. Warreen dukkana keessa jiraniis ga'uu qabna. Wangeela yookaan evangelism jechuun maal jechuudha? Jechi wangeela jedhu afaan Giriikiitiin evangelio jedhamee kan waamamu yommuu ta'u, hiikni isaa oduu gammachiisaa qabachuun dhiyaachuu yookaan sagalee misiraachoo warra dhageen hunda dhageessisuu jechuudha. Wangeela yookaan evangelism jechuun
jecha afaan Giriikii evangelio jedhurraa kan argame yommuu ta'u hiikni isaa immoo oduu gammachiisaa qabachuudhaan dhiyaachuu yookaan sagalee misraachoo warra hin dhagayin hunda dhageessisuu jechuudha. Kunis gabaabadhumatti dubbii waa'ee gatii cubbuu namootaa karaa Kiristoosiin kaffalame kan ibsuu fi waa'ee fayyisuu Waaqayyoo kan ibsuudha jechuudha. Isa kana Roomee boqonnaa 1:6 kallattiidhumaan kan argannu jechuudha. Karaa fayyinaa isa ta'e karaa jireenyaa isa ta'e Kiristoos kan ibsu boqonnaa 1 Roomee boqonnaa 1:16 ani wangeelatti hiyyeella'u inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa duraan dursee warra Yihuudootaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudha jedha. Ani wangeelatti hiyyeella'u jedha ergamaan Phaawulos. Sababni wangeelatti hiyyeellaaneef inni humna Waaqayyoo isa warra amantii qaban hundumaa kana jechuun warra amanan hundumaa duraan dursee warra Yihuudootaa akkasumas warra Giriikotaa fayyisuudha jedha. Wangeelli humna fayyisuudha. Wangeelli humna jireenya kennuudha. Wangeelli humna waanjoo cabsu hidhaa hiikuudha. Kanaaf wangeela dubbachuutti wangeela labsuutti hiyyeella'u. Yeroo sanatti ergamaan Phaawulos nama beekamaadha. Waa'ee Phaawulos jireenya isaa wajjin wal qabsiisee gara xumuraa irratti baay'ee isinitti himuu nan yaala. Nama beekamaa Yihudii biratti nama kabajamaa isin ittiin jedhamudha kan inni ture. Falaasimaa beekamaa Gamaaliyaal jalatti kan barataa ture. Innis nama beekamaa ogeessa beekamaa akka sadarkaa barnoota bara kanaatti nama PhD qabu jennee fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Barnoota kana gitu qaba ture jechuudha. Kabaja guddaa qaba, iddoo olaanaa qaba. Haa ta'u malee yeroo Kiristoosiin amanee wangeela kana fudhatee wangeela lallabutti namoonni wangeela kana lallaban akka tuffatamootti akka gadaantummaatti ilaalamu ture. Namni wangeela kana dubbatu akka nama xiyyeeffannaa gadaanaa qabutti ilaalamaa waan tureef wangeela dubbachuutti namoonni qaana'aa yeroo turan keessattidha. Namni wangeela dubbatu akka aramanii akka bushaawaa xuraa'aa gatii hin qabnetti ilaalamaa ture jechuudha. Yeroo kana keessatti Hawaariyaa Phaawulos ani hiyyeella'u jedhe. Wangeela kana dubbachuutti hiyyeella'u. Inni humna Waaqayyoo warra isatti amanan kan hundumaa fayyisuu kan danda'udha jedhe. Galanni guddaa Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf wangeela jechuun sagalee misraachoo humna fayyisuu of keessaa qabu jechuudha. Wangeelli cubbuu irraa jireenya biyya lafaa irraa garbummaa fi hidhaa seexanaa jalaa karaa Kiristoosiin ergaa bilisa baasudha. Haalelooyaa. Cubbuu irraa garbummaa jalaa hidhaa seexanaa jalaa du'a bara baraa jalaa karaa Kiristoos Yesuusiin humna nama bilisa baasudha. Isaayyaas boqonnaa 52:7 Nahimiyaa boqonnaa 1:15 Roomaa boqonnaa 10:15 Roomee boqonnaa 1:16 tokkoon dubbise jechuudha. Akka fakkeenyatti isiniif dubbise kanneen amma maqaa isiniif beekana yoo dhaqxanii dubbifattan humna karaa Kiristoosiin bilisa nama baasuu birmaduu nama baasu akka ta'edha kan isin argattan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila biyya lafaa kana osoo hin xumuriin dura imaanaan inni bartoota isaa yookaan waldaa kiristaanatti laate inni hangafni wangeela qaqqabsiisuu yoo ta'u kunis immoo hojii warra badanii misraachoo wangeelatiin qaqqabuudha. Irra deddeebi'aan isinitti meera amaanaan Kiristoos duuka bootatti yookaan waldaa kiristaanatti kenne kana akka ta'e warra badan sagalee misraachoon nuti jennu gaa wangeela kanaan qaqqabuudha. Uumama boqonnaa 3:15 wangeelli kun Kiristoosiidha. Luqaas boqonnaa 4:17 kaleessa isiniif dubbiseera. Gooftaan Yesuus Kiristoos mataan isaa warreen gadadamuutti wangeela lallabaa ture. Yeroo wangeelli lallabutti waanjoon namoota irraa cabaa ture, hidhaan namoota irraa hiikataa ture, dhukkubsattoonni fayyaa turan. Maarqos boqonnaa 16:15-16 isuma Maatiyos 28 irratti guyyaa kaleessaa barnoota keenya keessatti dubbifannedha irra deebi'ee kan dubbatu jechuudha. Maarqos boqonnaa 16:15 kaasnee yoo dubbisne akkas jedha. Inni gara biyya lafaa hundumaa dhaqaa. Uumama hundumaattis wangeela lallabaa. Namni amane, namni cuubames in fayyaa. Namni hin amanne garuu ittiin faradamaa jedha. Gara uumama hundumaa dhaqaa, wangeela uumama hundumaattu lallabaa. Kan amaneef kan cuubame in fayyaa. Nama hin amannetti garuu in faradama jedha. Kanaaf wangeelli humna
du'a bara baraa jala nama oolchuu qaba jechuudha. Wangeelli kun egaa jireenya, wangeelli kun fayyina, dhugaadha. Wangeelli jaalala, wangeelli qaroomina keenya, wangeelli ni guddisa, ni hiika. Wangeelli kun ni boqachiisa, fedhii hundumaa hin guuta. Wangeelli kun fayyina keenya, burqaa gammachuuti, sagalee misiraachooti, nagaadha. Wangeelli ifa keenya, wangeelli karaa baasa, waanjoo cabsaa, bilisa baasa. Wangeelli salphaa miti. Hallelujah. Yesus Kiristoos bara baraan gooftaan. Biyyoottan akka Awurooppaa, biyyoottan akka gara dhiyaa, akka Ameerikaa warreen akka kanaa yoo fudhattanii qaroomina isaaniitiif sababa guddaa kan ta'e wangeela. Har'allee wangeela kana lafa kaa'anii sammuu isaaniitti yoo hirkatanillee teknoolojii wajjin sammuu isaanii adjust godhanii wangeela lafa kaa'aa yoo deemanillee qaroomina isaaniitiif, bilisa ta'uu isaaniitiif, birmaduu ta'uu isaaniitiif gahee guddaa kan taphate wangeela. Har'allee erga wangeelli biyya keenya galee gara biyya Itoophiyaatti galee jijjiirama guddaan dhufeera. Hiikamsi guddaan dhufeera. Waanjoon baay'een caccabeera. Xaxaan hamminaa hojiin seexanaa baay'een caccabeera. Ilaalchi namootaa, uffannaan namaa, dubbiin namaa, baati galli namaa hundumtu jijjiirameera. Even qaroominni kun teknoolojii wajjin wal qabate wantoonni dhufe kuni qaramuu sammuu irraani. Sammuu wangeelan qaramitu wanta baay'ee kalaquutti jalqabe jechuudha. Deemee sammuun kun Waaqayyoon ganaa yoo deemellee sammuun har'a waan addaa fi waan haaraa uumaa jiru sammuu wangeelan qaramedha. Wangeelli sammuun bana. Wangeelli wanti niin hojjenne hin jiru. Namni wangeela nyaatu, namni wangeela dubbifatu akaadaamikaalillee nama influensii guddaa uumuudha. Siyaasa keessatti illee namoota dhiibbaa guddaa uumuudha. Sababni isaa wangeela keessa humna Waaqayyootu jira, wangeela keessa hafuura qulqulluutu jira, wangeela keessa wanti hin jiru waan ta'eef namni wangeela qabate nama addaa ta'a jechuudha. Sammuun isaallee qaramaadha, hubannaan isaallee baay'ee guddaadha, dubbannaan isaallee baay'ee bilchaataadha. Wanti inni hojjetu, wanti inni dubbatu hundumtuu baay'ee kan madaalameef kan bilchaataa ta'edha. Maaliifin humni wangeelaa achi keessa jira jechuudha. Qaroomina keenya. Ergamni Yesus lafarratti qabaataa ture. Kiristoos biyya lafarratti yeroo deddeebi'aa ture, cubbamoota waamaa ture. Ergamni Kiristoos biyya lafarratti qabaataa ture. Maal fa'i yoo jennu cubbamoota waamuu ture. Maarqos boqonnaa 2:17 egaa Luqqisii macaafa qulqulluu ani qabadhee dhufu kana wantan dubbadhu hundumaa sagalee Waaqayyoo irratti hundaa'ee dubbachuu waan hin qabuuf evidensii qabaachuu waan irra jiraatuuf macaafa qulqulluu keessaa luqqisiiwwan garaa garaa isiniif kenna. Hunda isaanan dubbisa yoo ta'e garuu tokko dubbisee sana ibsuudhaaf yeroo bal'aa waan fudhatuuf sagantaa qabanne amma leenjii kanaa wajjin guyyaa qabanne wajjin deemuu waan hin dandeenyeef luqqisiin isiniif kennu isin irra deebi'aatti dubbisaa. Maarqos 2:17 irratti cubbamoota waamaa turuu Kiristoosidha kan nuti arginu. Warra badan barbaaduu fi fayyisuu ture. Luqaas boqonnaa 19:10 irratti ilmi namaa warra badan barbaaduu akka dhufeedha kan inni dubbatu jechuudha. In fayyisaa ture, in barbaadaa ture. Baddeetti dhimma ishii girooshii jedhee kan dhiise otoo hin taane warra badan barbaada kan dhufeedha jechuudha. Deemee wangeela lallabaa ture Kiristoos. Luqaas boqonnaa 4:43 irratti. Taa'eetuma koottaa jedhee akka bara kana jechuudhaan miidiyaa tokko banachuudhaan yookaan iddoo lallabaa tokko iddoo kadhataa tokko qopheeffatanii achi ta'anii karaa miidiyaatiin koottaa asitti akkanatu ta'a asitti akkana ta'a jedhanii waamuu otoo hin taane Kiristoos iddoo tokkotti taa'ee waamaa ture otoo hin taane deemee socho'ee waltajjii qofa irratti miti wangeela lallabaa kan ture socho'ee baadiyyaa keessa magaalaa keessa tabba irraan gadee bu'ee karaalee garaa garaa deemee wangeela lallabaa ture jechuudha. Kanas kan argattan Luqaas boqonnaa 4:43 irraa. Warra tamsa'aniif gaddee walitti qabaa ture. Garaan Kiristoos Yesus baay'ee gaddaa ture. Yeroo tiksee dhabanii tamsa'uu isaanii argutti garaan isaa hin gaddee jedha sagalee Waaqayyoo. Warra gaddan, warra tamsa'an walitti garaa gaddaatiin walitti qabaa ture. Maatiyos boqonnaa 9:36 irraa arganna jechuudha. Tajaajilu yookaan fayyaduu ture jechuudha. Maarqos boqonnaa 10:45 irraa. Ilmi namaa tajaajilamuuf otoo hin taane tajaajiluuf akka dhufe arganna jechuudha. Kiristoos fayyaduu yookaan tajaajiluu dhufe. Ofii du'ee warra kaan jiraachisuu dhufe. Ergamni Kiristoos biyya lafarratti qabu ofii isaatii du'ee warra kaan maal gochuu ture? Jiraachisuu. Yohaannis boqonnaa 12:24 irraa arganna.
Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 irraa. Kiristoos Yesuus ofii du'ee ofii gatii kaffalee warreen kaan jiraachisu. Ijji qamadiin tokko yoo duute malee ija baay'ee godhachuu akkuma hin dandeenye Kiristoosis bu'aa baay'ee buufachuudhaaf ofii isaatii du'aa akka qabu dubbataa ture jechuudha. Kanaanidha kun nuti kan oomishamne du'aa ka'uu Kiristoosiin oomishamne nuti. Namoota barsiisuudhaan duuka buutuu ofii gochuu ture. Kiristoos namoota barsiisuudhaan mul'ata isaa, yaada isaa, ergama isaa, jireenya namoota irratti invest gochuudhaan namoota duuka buutuu ofii gochaa ture. Egaa gooftaan Yesuus Kiristoos ergamni tajaajiltoota isaatiif laates isuma kana irratti kan hundaa'e jechuudha. Anis isinis kan nuti hojjennu duuka buutottis kennee kan deeme cubbamoota waamuu, warra badan barbaaduun fayyisuu, fayyisaa ta'e Kiristoosii wajji wal quunnamsiisuudhaan deemnee wangeela labsuu, warra tamsa'aniif gaddinee isaan walitti qabu, tajaajiluu yookaan fayyadu, ofii fayyadamoo otoo hin taane warra kaan fayyadu, ofii gatii kaffallee warra kaan immoo jireenya akka argatan gochuu, duuka buutuu Kiristoos gochuu. Duuka buutuu keenya gochuu yeroo jennu akka nu ordofan eenyu nurratti arganii Kiristoos nurratti arganii Kiristoos nurra jiru sana akka ordofanidha malee ofii keenya duuka buutuu keenya gochuu. Yeroo tokko namoonni duuka buutuu ofii isaaniitii kan oomishan, warra isaaniif propagaandaa garaagaraa hojjetan, warra isaaniif galii walitti qaban, warra maqaa isaanii ol kaasan, warra seenaa isaanii himaniif duuka buutuun bara kanaa amma akkas waldaa baay'ee keessatti yeroo arginu bakka paasteroonni baay'een tajaajiltoonni baay'een jaarsolii waldaa duuka buutuu ofii isaaniitii kan isaan oomishan. Akka haala isaaniif mijeessan, akka karaa isaaniif ciran, karaa ittiin faayidaa argatan, karaa ittiin beekamtii argatan, karaa ittiin ulfina argatan namoota hojjechuu fi danda'aniin of duukaa kan buusan duuka buutuu koo kan jiran. Aniif isin garuu duuka buutuu godhachuu, duuka buutuu oomishachuu gaafa jennu kan keenya oomishnu otoo hin taane kan Kiristoosiin oomishnu, nama Kiristoosiin fakkaatu oomishnu. Nutis Kiristoosiin fakkaannee fakkeenya keenya fudhataa Kiristoosiin gara fakkaachuutti akka guddataniif. Bartuu Kiristoos akka ta'an. Mootummaa Waaqayyoo bakka bu'anii hojii Kiristoos Yesuus biyya lafa irratti hojjetaa ture sana akka hojjetan bartuu Kiristoos isa dhugaa hojjechuudhaafidha kan waamamne. Ergamni keenya inni guddaan kana jechuudha. Humnii fi hojii wangeela kanaas maali? Humniif hojii wangeela kanaa hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 achirratti utuu humni dhufin Yerusaalem keessa akka hin baane erga humni dhufe erga hafuurri qulqulluun dhufe Yerusaalemii Yihudaa, Samaariyaadhaa hanga andaara lafaa hundumatti bartuu Kiristoos akka ta'an. Kanaaf humna fudhatanii akka ba'an itti himaa ture jechuudha. Roomaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 kutaan sila isiniif dubbisa. Ani wangeelatti yeella'u inni humna fayyisuuti jedha. Warra amanan humna fayyisuu qabaa jedha. Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoofsa 1 hanga 3 Kiristoos waa'ee Kiristoosidha kutaan sun kan dubbatu bifa fakkeenyattiidha kan kutaa sanarratti caafamee jiru isiniifan dubbisa. Isaayyaas 61 lakkoofsa 1 kaasee hanga 3. Hafuurri Waaqayyoo gooftaan anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamootti akkan himuuf Waaqayyo na dibeera. Warra garaan isaanii cabee akkan fayyisu, warra booji'amanittis gadi dhiifamuu, warra hidhamanittis hiikamuu akkan labsuuf inni na ergeera. Waggaa Waaqayyoo biratti jaallatamee fudhatame guyyaa Waaqayyoo keenyaa itti ijaa baafatu akkan labsuuf warra gaddan hundumaas akkan jajjabeessuuf na ergeera. Warri Xiyoon keessaa gadduu irra jiran qooda adaraa mataatti firfirfatan, uffata miidhaginaa mataa irra akka buufatan, qooda gaddan dibataan akka gammadan, qooda hafuura gaddaas gammachuudhaan akka faarfatan gochuudhaaf na ergeera. Isaan qilxuu qajeelinaa isa Waaqayyo ulfina isaa ittiin agarsiisuudhaaf dhaabe jedhanii in waamamuu jedha. Maqaan gooftaa keenyaa kan ulfaate haa ta'u. Egaa asirratti waa'ee Kiristoos kan dubbatu kakuu kakuu haaraa keessatti warra gaddan jajjabeessuudhaaf kan hin ergine. Humni wangeelaa humna warra gaddan jajjabeessuu qabu jechuudha. Luqaas boqonnaa 4 lakkoofsa 17 hanga 19 san isiniif dubbisee, Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 2 hanga 5 kanneen kanarratti kan nuti arginu humna wangeelaa argina jechuudha. Humni wangeelaa lamxaa'ota qulleessaa ture,
duudota dhageessisaa ture, warra hin dhageenye dhageessisaa ture, kan du'an kaasaa ture, kan hidhaman hiikaa ture, jaamota ija banaa ture, naafota adeemsisaa ture, hiyyeessota badhaasaa ture, warra gaddan jajjabeessaa ture, warra abdii kutanitti abdii horaa ture, dinqiiwwan garaagaraa fi kanneen kana fakkaatan raawwataa ture. Humni wangeelaa har'as tajaajilaan ergama isaa kana baree humna wangeelatti amane hojii wangeelaa babal'isuudhaaf irratti kan bobba'e, hojii wangeelaa hojjechuu irratti kan bobba'e wajjin wantoonni armaan olitti tuqaman kun guutumaan guutuutti raawwatamu jechuudha. Humni wangeelaa inni Yesuus harka ture, inni isa wajjin hojjetaa ture kun har'as ergama guddicha inni Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 hanga 20 fi Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 sila isiniif dubbisee fi hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 isaan amma isinitti jechuudha. Yerusaalemii hanga Yihudaatti yookaan hanga handaara lafaatti isaan deemsisuu danda'u irratti hundaa'uudhaan ergama nutti laatame amaanaa nutti kenname sana yoo barre isa fudhannees yoo deemne innis maal kan jedhu deemaa kan jedhu kana fudhannee biyya lafaa yeroo adeemnu humni wangeelichaa isa durii caala nurratti mul'achuudhaan dinqii gurguddaa raajii gurguddaa akka hojjetu guddisni amanuu danda'u qabna jechuudha. Kan wal nama gaafachiisu miti. Humni wangeelichaa nuti ergama nutti kenname kutaa macaa qulqulluu ammaa irratti nutti kenname fudhannee amaanaa isa deemaa dhaqaa nuun jedhame kana fudhannee yoo hin deemne ta'e wangeela qabannee isa kaleessaa caala dachaa humni wangeelaa nurratti hojjeta jechuudha. Kutaa kana keessatti akkuma hubannutti namoota karaa Kiristoositti yookaan gara jireenya bara baraatti fiduu keessatti jecha dhaquu yookaan deemuu jedhu jecha ijoo shoora olaanaa yookaan iddoo olaanaa qabu jechuudha. Maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Kutaawwan hamma isinitti agarsiise Maatiyos boqonnaa 28 18 hanga 20 Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 15 hanga 16 hojii ergamootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 8 irratti jecha ijoo tokko argina. Innis deemaa yookaan dhaqaa kan jedhudha. Yeroo wangeela qabannee deemnu humni waaqayyoo inni lamxoota qulleessu, inni duudota dhageessisu, kan du'aa kaasu, kan hidhaa hiiku, jaamota ija kan banu, naafota kan ilaalchisu, hiyyeessota kan badhaasu, warra gaddan kan jajjabeessu, warra abdii kutanitti abdii kan horu, dinqiiwwan garaagaraa kan hojjetu nu wajjiniin hojjeta jechuudha. Eshi deemuu isa jedhu kana mee ilaalla jechuudha. Jecha deemuu jedhu kana. Yesuus deemaa jedheera jechuudha. Duuka bu'ootan maal jedhee dhaqaa yookaan deemaa jedheen. Kun kan mul'isu namoota gara keenya namootatu gara keenya dhufa osoo hin ta'in nutu gara isaanii dhaqa. Gara namootaa gara biyya lafaa dhaqaadha. Biyya lafaa jechuun warra gooftaa Yesuusitti namanne jechuu akka teessinitti miira. Nutu gara sana dhaqa. Bara kana keessatti namoonni akkuma sila kaa'e iddoo tokkotti mijeeffatanii haala mijeeffatanii iddoo tokkoon taa'u koottaa jedhanii iddoo sanatti waamu. Koottaa as dinqii jira, as raajitu jira. Asitti dhaatii akkada, asitti waanjatu caba, asitti dhukkubsattootatu fayyaa koottaa. Gara koo gara keenya koottaa jedhu koottaadhaanii waamu. Iddoo tokko ta'anii wangeelli kan jedhu garuu koottaa jennee waamuu iddoo tokko teenyee waamuu otoo hin taane gara namootaa dhaqneeti gara biyya lafaa dhaqneeti gara Kiristoositti koottaa jennaan. Mandara isaan jiran dhaqnee gara Kiristoositti koottaa gara jireenya bara baraatti koottaa jenneeti itti himna malee iddoo tokko teenyee spiikariidhaan iddoo nan jirutti koottaatii wangeela dhagaa hin jennu jechuudha. Deemuu jechuun kanaadha jechuudha. Jecha deemuu jedhu kana bakka lamatti qonnee argisiisuu yookaan ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Jecha deemuu jedhu kana bakka lamatti qonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa jireenya keenya fi naannoo jireenya keenyaa keessatti namoota gooftaa hin qabne wajjin yeroo wal quunnamnu waa'ee fayyisuu waaqayyoo kanaa itti himuu qabna jechuudha. Naannoo nuti jiraannu, mandara nuti jiraannu, safara nuti jiraannu namoota jiran nitti waa'ee Kiristoos guyyaa guyyaatti warreen wal arginu waa'ee Kiristoos itti himuudhaan karaa jireenyaa karaa fayyinaa itti agarsiisuu qabna. Bakka hojii garaagaraatti, mana barumsaatti, lafa bittaa fi gurgurtaa garaagaraatti, lafa waan garaagaraa wal affeerrutti, ollaa fi naannoo jirru keessatti toora miidiyaa hawaasaa namoota ittiin wal quunnamnu yookaan kan akka waasappii, FB, Imo, Messengerii, Viberii, Telegiraamii, yuutuubii, weebsaayitii garaagaraatti fayyadamuudhaan namoota baay'ee wajjin waan wal quunnannuuf waa'ee Kiristoos itti kaasuu, waa'ee Kiristoos itti himuu, waa'ee jireenyaa itti himuun gara gooftaatti fiduudha. Amma gaa
karaa tajaajila waldaa qilleensa irraa keessaa inni tokko karaa nuti ittiin deemnu kanadha jechuudha. Amma akka waldaa lafarraatti hin sochoona mandara keenya naannoo keenya namoota jireetti naannofnee namoota wajjin baanu wajjin galu wajjin hojjennu wajjin barannu hojiilee garaagaraa wajjin hojjennutti sochoonee himnaa jechuudha. Amma karaa kontekstii waldaa qilleensa irraatti yoo fudhanne garamitti deemnaa yoo jenne tokko maatii keessa jiraannu maatii wajjin jiru kan wajjin hojjennu obboloota wajjin hojjennu kan wajjin cimnu kan wajjin kaanu kan wajjin nyaannu kan wajjin dhugnu warreen kanatti wangeela ija jabinaan osoo hin sodaatin itti himuu karaa fayyinaatti agarsiisu. Kanarraan kanaaf immoo darbinee namoota wal arguu dandeenyu namoota ollaaf naannoo keenya jiran carraa yoo arganne itti himuu. Kanarra kan darbe immoo hojii wangeelaa karaa waldaa onlaayiniitiin kan nuti hojjennu kan nuti deemuu dandeenyu waaqayyo karaa nuuf baneera teeknooloojii waaqayyo haala mijataa godhee nuuf kenneera waan ta'eef waasaappiin jira. Karaa waasaappiitiin hiriyoota keenyatti wangeela labsuu FB'n jira karaa FB